Shama hordoftoota diidaatii akkam bultan nagaya jirtanii nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti simbira haa ga'u jechaatu. Egaa amma ganama keessa sa'aatii 2:40 sadiitti jechuudha daqiiqaa 20 qooda. Egaa yeroo ammaa kana magaalaa ani keessa jiraatu keessatti jechuudha akkuma argaa jirtan gorfiin roobaa baay'ee nu nyaataa jira waan ta'eef kun hawaasa irratti immoo rakkoo guddaa uumaa jira. Sababni isaatis bakka kinoo bishaan roobaa deemu bo'in isaa baay'ee duunfamee jira waan ta'eef isa kana waajjirri magaalaadhaa wanta kana sirreessuu qaba tureyyuu garuu ji'a keessatti yeroo tokkoo fi yeroo lama keessatti yeroo dabartallee Facebook irratti poostii godhee tureyyuu har'a ka ganama akka kana jira magaalaan ani keessa jiraadhu akka kanatti ilaalamaa jira ilaalaa